Sabru, Baro Tumsa, Elomo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsa Addoo. kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi lameen Tenesii magaalaa Naashvil keessatti walfalmii marsaa xumuraa geggeessan. Bulchiisa naannoo kibbaa godina Sheekoo aanaa gurra fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aleellaa geggeessaniin qonnaan bultoonni naannoo hedduu miidhamuu fi sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee sadii keessatti deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo wajjin sababaa wal qabateen dhalattoonni Oromoo qabamanii utuu mana murtiitti hin dhiyaatin baatiiwwaniif torbanootaaf mana hidhaa kaa'aman jedhu maatiilee isaanii keessaa. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti. Oduuf gara soraatti. Tokkootiin duuba pirezidaantii filatte warri tan irratti wal dorgomu. President Donald Trump fi ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa kaduri Joe Biden edee televezyiinii irratti ba'anii yoo filataman ganna afran dhufammaan Ameerikaa hojjechuu akka danda'an irratti wal falman. Caasaa fayyaa Ameerikaa vaayirasii koronaa Ameerikaa keessa nama 200,000 caala galaafate. Maal jireenya Ameerikaa akka guddisuu danda'aniin jijjiirama qilleensaatiif waan hedduu irratti afaan wal xoowwanii sa'aatii tokkoof daqiiqa 30 wal falman. Trump anammallee marroo lammeessoo filatamuu malee jedhan jennaan dinagdeen Ameerikaa akka bara kan jabaate akka jabaattee tun beektu. Biden moo'ee jechuun ammoo akka pirezidaant Trump jedhetti Ameerikaan khasaaraa qofatti hafti. Biden ammoo dharmannaa dhugaa dubbachaa sodaamannaa abdiin dorgomuu jirraa jedhetti dorgommii jechuun ammoo ceeraaf fokkoo qabaachuu ulfinni nam cufaa walqixxe kennuu jedhe tunin ammoo waan ati ganna afran dabre dhabdee jedhe pirezidaant Trumpiin oduun duuba diddachaan. Addunyaa keessaa vaayirasiin koronaa fuula hedduutti akka malee daddabalamaa deemuu jira. Beljiyeem keessa guyyaatti nam 10,000 caalaa dhibee kan irratti arguutti jiran biyyattii tunin seera dhukkuba kanaan to'attu baafachuutti jirti. Akka kanaan akkuma muummeen ministeera biyyisuunii jedhetti dorgommiin ispoortii nafti lafti oolmaa bineensa kanamii baay'ee daawwatullee ni cufamte lafti bal'oon namni keessa oolulleen ammatti ni cufamtee jedha. Biyyattii tun manneen nyaataaf dhugaatii illee qaataa cufatte Awurooppaa keessa isii fi Cheek Rippaabilikitti dhibee kun dabalaa deemuu jira. Oduu wal fakkaatuun biyyoota dureeyyiin addunyaa 20 sila bitootessa dabre keessa waan dhibee vaayirasii koronaa kanarratti akka addunyaa qarqaaruu danda'an irratti sila marii qabatan mariin sun hin taane mariin tun hafuun ammoo gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyo Guteres jedhetti waan gara nam nyaataati. Akka Guteres yooyyuu miidiyaa Associated Press irratti waa gaafatan jedhetti G20 yookaan ammoo biyyattii guddatan tunine jedhuuf keessa horteetti hortan irratti ammoo abdii jira waan hedduu wal mari'achuu karaa biyyaan qarqaaran irratti mari'achuu danda'anii jedhu. Vaayirasiin koronaa rakkoo addunyaatiif fala addunyaa barbaada qorsii yooyyuu argamellee qabeenya uummataati addunyaan cufti qooda keessaa qabaatte waan isii maal argachuu maltee jedha. Koronaan addunyaa keessaa nam miliyoona 41 irratti argan. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Benishaangul Gumuz Matakkal aanaa sadii keessatti waraan bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanitti Oromoon adumaan murtiin dhiyaatan manidhaa keessa rakkachuu jiranii jedhe maatiin isaanii dubbata. Aanaa Dibaaxitti manguddoo ganna 85 fi akkoosa dubartii ganna 14 eegi hidhamanii torbaan lama kanaayyuu dabranii jedhe maatiin isaanii. Tan malee warri mootummaa nagaa eegu waraana uummatii seeraan qabullee Oromoo irraa hiikachiisuu jira jedha. Warri achi dubbisan oduu duubatti dachaan. Akka bulchiinsa uummata naannoo kibbaa jedhetti warri qawwee hidhate haga dhiyoo tanaatti naannoo gurra fardaa keessaa nam 31 fixe. Jari nam fixee jedhan kun eenyummaa saba tokko ilaaletti akka miidhaa geessisuu jira jedhu. Afaan mana marii Itoophiyaa obbo Taggasee Caafootiitiif bulchooti mootummaa olaanoo godina Beench Shokoo gurra fardaa dhaqanitti uummata wal mariitti jiran. Akka ministeerii haajaa alaatii fi miseensi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Gaddoo Andargaachoo jedhetti kunin lol gostook irratti xiyyeeffate uummata Amaaraatti miidhamuu jira. Yoonataan Zebdiyoo sitti hawaasa erge tujubeen nutti. Naannoo gama kibbaa godina gurra fardaa aanaa Giniqaanaa ganda shoobii keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwateen qonnaan bultoonni miidhaman yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Ganda isaanii keessaa baqatanii magaalaa akka biroo keessa dahatanii kan jiran obbo Tazarraa Imaam haleellaa sanaan obboleessa isaanii obboleettii akkasumas miseensota maatii isaanii 4 hidhattoota kanaan ajjeefamuu dubbatu. Olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne gareeleen haleellaa sana raawwatan to'annaa jala oolanii tarkaanfiin yoo hin fudhatamne jiraachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti haleellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman 5 immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala ooluu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitira Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa akka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa akka jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ee mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo
Ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, Komishinara Komishinii Mootummaa Federaalaa Jeneraal Indaashaw Xaasaw, Ministeera Deettaa Ministirii Nageenyaa Firaaram Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Kibbaa Obbo Ristuu Yirdaa'u argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa akka biroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Obbo Gadduu Andaargaachoo har'a fuula feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati Amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajamee lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessa nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jedhan marti nu irratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan Amaaraa irratti raawwatu garee yartuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubannee uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessinee galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sossa'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyuus hawaasaarraa gabaaseera. Afyaa'imman maree Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo warra wanjal hojjeteetiin biyyi diiguu fedhu mootummaan obsin qabaatuufi jedhe. Obbo Taaggasee Caafootii fi itti gaafatamaan guddaa waraana Itoophiyaa Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammadii fi itti gaafatamtoota mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo har'a gurra fardaa keessatti warri miidhaan ergeetti irratti eegii wal dubbatanii dubbattan jedhan. Marii kana irratti warri wal jaaree leenjeetti harki bulchiinsaalleen keessa jirutti ummata miidhuu jiraa jedhe. Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammed illeen warra wanjal hojjete irratti tarkaanfii fudhannaa jedhe. Tan maleellee naannoo sanatti waraana humnagaa erganiitiin warra wanjal hojjete kana gara jariitti dhokate akka barbaannee guurraa jedhe. Ittaanaan pirezidaantii naannoo Kibbaa Ristuu Yirdaa'ulleen warra rakkoo naannoo isaanii dhalateef dhiifama gaafateetiin warra balleessatan keessa jiru itti gaafatamtootaallee taanaan hin qorqorannaa qulqulleessine baafnaa jedhe. Gamkaaniin ammoo akka lafti nagaa hundi qabaatullee caasaa wayyeessine hojjannaa jedhe obbo Ristuun. Agammaatti warra ijjeecha tanaan shakkan nama 21 qabanii jedha Komishineerii Poolisii naannoo Kibbaa obbo Nabiyyuu Isaayyaas. Lol kanaan nam 2,635 baqatee jedha. Qulqulleessullee naannoo sunitti hayyuu erganii jedha akka faanaan gabaasetti. Shawaa kaaba naannoo garba gurraachaatti dhiyoo tana shufeerota makiinaa faayis gurguddaa oofan karaa irratti aduu jiran. Akka bulchiinsi nagaa godina kanaa jedhetti warra akkan nama dhuu jiru kana keessa qulqulleeffachuu jiranii achiin duubatti uummatatti muuf deeman. Akka shufeeroti naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufan jedhanitti warra wayaa poolisii addaa Oromiyaa naqatutti karaa irratti akkan nama dhuu jira. Haga ammaatti nam tokko tanaan lubbuu dhabe nama 4tti mambadaa'e. Taanaan Komishineerii Poolisii Oromiyaa Gannina Uxibebee ammoo qulqulleeffachuu jirra taatullee warri nama haru kun poolisii Oromiyaati miti jedhee jette. Tsahaayidaamtoo oduun ergiteen. Bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaan federaalaa horii caasaa qarqaarsaa seeftineetiin qonnaan bulaan qarqaarani birri $200,000 $85,000 nurra qabee jedhetti himate. Ministeerri maallaqa mootummaa federaalaa ammoo bajata mootummaa federaalaa qajeelumatti hin kennamuu jedhe. Oduu himaan ministeera kanaa Haajii Ibsaa ammoo karaa horii kana aanaa gandaa dabarsanii uummata qarqaarsannaniin laaluu jiranii jedhe. Naayijeeriyaatti ijoolleen kaa'imaa waan poolisiin biyyi sunii nam tolchitee jedhan irratti hiriira guddaatti jiran. Pirezidaantiin biyyi sunii Muhammad Buhaarii akka ijoolleen kaa'imaa qabbanoofteetiin mootummaan wal mari'attu gaafate. Akka Buhaariin kalee galgal jedhetti ijoolleen kaa'imaa warra faayidaa fi deemokiraasii biyyaa diiguu fedhuun dubbii walitti naqatanii biyyi goosuun malle. Taatullee Buhaariin waan waraanni biyyi isaa nam 12 hiriira naannoo Lake Toll Plaza jedhan keessatti fixi jedhan irratti homan jenne. Ittaanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Yeemii Osinbaajoo erga Tiwiiterii irratti wal gurba barreesseeni warra lubbuu dhabeelleen gaddina dhuga isaaniin barbaannaafi jedhe. Ameerikaan ammoo ijjeecha tan guddoo balaaleffate. Ijjeecha miseensoti waraana Naayijeeriyaa namaan fixan sun cufayyuu ariitiin akka qoratan feena. Warri tan tolchalleen akkuma seera Naayijeeriyaatti itti gaafatan feenaa jedhe ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafateetiin bulchaa jiru har'a wal dhabaa kaanii ammiyaayyuu walii galee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabigaan hedduuf dhiigi jisuun akka dansaa keessaa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru geeyyoti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stephanie Williams jettetti jari lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraanii jarri biyya alaatii hammatee waliin dhaba illeen jisadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xixiqqaa tokkotti lafee eeguuf achi ture. Waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniini geejjibii xiyyoora Tripoolii kayeetiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Stefanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegee pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafii mootummaa isaa irra jessanii sallee ajjeesaniitiin duubatti biyyi waraan keessa seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoolii jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii dhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka amantaan mul'atutti. Akka odeemaan mootummaa isaa jedhetti nam 2,200,400 caalaatti baay'atinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgomammoo nam 1,100,600 caalaatti filate. Alfaa Kondee
kan kudhanii asitti biyyi bulchuu jiraaf. United States Donald Trump if paartii Dimookiraatotaa irraa dorgomaan isaanii Joe Biden kaleessa kan kutaa Tennessee magaalaa Nashville keessatti wal falmii duula filannoo pirezidaantummaa isa xumuraa geggeessan. Gabaasaan Mike Sullivan akka jedhutti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuuf torban lamaa gadi naafetti ka geggeessame wal falmii marsaa lammataaf ka xumuraa kanarratti mata dureen falmii ni jalqabaa waa'ee COVID-19 ture. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and kun dhukkuba daddabraa guutummaa addunyaa waliin ga'e guutummaa addunyaa mararra jira. Yeroo ammaa biyyoota Awurooppaaf bakkawwan biroo mara keessatti lakkoobsi namoota qabamanii ol ka'aa jiraa jedhan pirezidaant Trump. Dawaan talaadii akka yeroo dhiyootti qophaa'ulee dubbatan. Kaadhimamaan paartii Dimookiraatii Joo Baayiden immoo yeroo lammiiwwan Ameerikaa 200,020 vaayirasii kanaan qabamanitti waa'een dawaa talaadii ka baay'ee boodatti harkifate ta'uu dubbachuun qeeqan. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. Namni du'a baay'ee kanaaf itti gaafatamaa ta'e pirezidaantii United States ta'e itti fufuu hin danda'u jedhan Baayiden. Kana malees kaadhimamaan pirezidaantummaa inni tokko isa kaan malaammaltummaadhaan balaaleffate wal falmii kanarratti Trump waa'ee wal quunnamtii daldalaa ilmi Baayiden Hunter Ukrainiif Raashiyaa waliin qaba jedhanii qeeqan. all of the horrible emails of the kind of money that you Imeelonni marti imeelonni rifaasisoon sun kanatiif maatiin keettiin maallaqa guurrachaa turtan. Joo gochaaleen akkanaa garii ennaa raawwataman ati ittaanaa pirezidaantii turtee jedhan Trump. Biden garuu himannaa kana ni haalan. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. Umrii koo guutuu keessatti madda biyya alaarraa saantima tokkitti fudhadheen beeku. Waan akkanaa ka pirezidaantiin kun chaayinaadhaaf dilaala yookaan gibira dachaa 50 baase kan inni herrega baankii iccitii chaayinaa keessatti qabuu fi daldala chaayinaa keessatti geggeessurraa argine jechuudhaan falman Biden. Herregni baankii chaayinaa keessaa qaban iccitii akka hin ta'iniif biyyoota addunyaa keessatti akka daldala geggeessan dubbatan Trump immoo United States keessatti waggoota dhiyoo keessa gibira yookaan dilaala xiqqoo baasuu yookaan hoomaan baasan oduu jedhus ni haalan. I prepaid my tax over the last number of years. Tens of millions. Waggoota hedduu dabraniif gibira koo baasaan ture. Doolaara miliyoona 10 hedduu durseen baasee jedhan Trump. Yeroo aangawoonni tikaa United States dhimma filannoo United States keessa namni alaa harka galfachuu yaade jechuun akeekkachiisanitti wal falmiin kun geggeessame. That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that Raashiyaan harka galfattee turte. Chaayinaan harka galfattee turte. Kun amma immoo Iraan harka keessa galfattee ka jedhu dhageenyee jedhan Joo Baayiden. Trump immoo gama isaaniitiin masaanuuwwan biyya alaa dura akka jabinaan dhaabbatan dubbatan. Because there has been nobody tougher to Russia. Between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions, gurri kaamet namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Yeroo gurri kaamet waan neetoo keessatti godhe keessatti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Maallaqni biyyoonni miseensota neetoo gumaachan waggaatti biliyoona 100 biliyoona 30 irraa gara biliyoona 400 biliyoona 20tti akka guddatu kataasisana. Kana gochuun koo akka Raashiyaa irratti to'annaan cimu gochuuf jechaa jedhan Trump. Namoota wal falmicha isaa tokko walakkaa ture xiinxalan keessaa tokko George Mason University irraa Jeremy Mayer kaadhimamtoonni lameenuu falmii gaarii geggeessuu isaanii fi dhumarratti Biden caaluu eeran. The question at the end where they asked him, what would your message be if you win to the people who didn't vote for you? Gaaffiin gara dhumaarratti dhiyaateef yoo filannoo kana injifatte uummata sagalee siif kennuuf dhaamsati qabdu maali ka jedhu ture. Addaan wal qooduuf waladheessuun siyaasa keenya keessatti ennaa babal'atee jiru kanatti Biden dhaamsa uummata wal taasisuu dabarsan jedhan Jeremy Mayer. Trump immoo nama yaada qabatanitti cichaniif ka keessa hin deebine ta'uu xiinxalaan kun dubbatanii jiru. He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged maal akka gochuu barbaadu beeka. Innis waa'ee malaammaltummaa ilma isaa irratti odeessamu sanaan Baayideniin xurii dibuu ture. Kanaan haga tokko waan dhayinatti fakkaataa jedhan Mayer. Filannoo kana eenyu akka injifachuuf jiru yeroo ifatti hin beekamin jiru kanatti walfalmiin kun namoota sagalee kennan yaada jijjiirsisuu waan danda'u akka hin fakkaanne illee dubbatan Jeremy Mayer. Yaada uummataa walitti qabameen Baayiden dursaa jiru. Kutaalee aga xiqqoo namoonni eenyuuf akka sagalee kennan murteeffatiin keessa baay'atanitti fuuleffata duullammaa booda. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 40 ol ta'an dursanii sagalee kennuun isaanii beekamee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee sadii keessatti sababaa deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabateen dhalattoonni Oromoo osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin baatiiwwaniif akkasumas torbanneeniif hidhamu maatii isaanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Aanaa Dibaatiitti maanguddoon waggaa 85 fi mucayyoon ilma isaanii shamarree waggaa 14 eegadhamanii torbanneen lama dabruu dubbata ilmi maanguddoo kanaa. Kana malees qaamoleen nageegumsaa mootummaa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hawaasa Oromoo irraa hiikkachiisaa jiru jedhan jiraataan godina Matakkal kabiraan. Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Adamsaa Abbee.